Gannaanii nama eegdi jechaadha. Yoo wayyuu taananii of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif Oromootu gaafa mammaaku wanta ol kaan ol kaatanii fuudhuu jedha jechuudha. Har'a maal jechuuf hin dhufee yoo jettanii namoonni paaspoortii yookaas immoo iqaamaa keessan jechuudha. Akka carraa yoo argitanii maal gochuu qabdu suura kaafattanii bilbila keessan keessa ol kaawwachuu qabdu sinin jira. Waaqayyo lafa jirtanitti immoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isinis nagaa akka taatan abdiin qaba sinin jira. Ammallee nagaan keessan itti fufaa haa ta'u. Har'a waa'ee iqaamatii fi paaspoortii irratti haasa'uutiin dhufeetiin jira sinin jira obboloota koo. Egaa nuti warri biyya namaa keessa jiraannu eegumsi keenya, firri keenya, abdiin keenya rabbi tokkicha uumaa keenya isa ta'e malee waan biraa hin qabnu jechuudha. Kanaaf har'a wanti isiniin jechuu dhufee wanta yaada koo keessa jiru wanta qajeeladha jedhee yaadu wanta isinis immoo si fayyada laata guyyaa rakkinaatti jedhee waaqayyoon gaditti jechuudha rabbiin gaditti tokkoffaa irratti kan nama gargaaru guyyaa rakkinaatti rabbi tokkichaadha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaadee walumaa qabasaatitti namoonni jechuudha akka carraa jechuudha yeroo paaspoortii keessan aareeffattanis ta'ee akkasuma immoo paaspoortiin keessan kan harka jiru akkasuma immoo iqaamaa yookaas immoo waraqaa eenyummaa biyya keessa jiraattanii jechuudha akka carraa hojjisiifamee kan harka faa taa'u immoo akkuma carraa immoo gaafa argitan jechuudha maal gochuu akka qabdan isinitti himuufan dhufee faayidaa isaa miidhaa isaa isinitti hime jechuudha. Innis akkam ture yoo jettanii iqaamaa keessanii fi paaspoortii keessan akka argitaniin suura kaafadhaatu jechuudha. Mul'achuu akka danda'utti keessumaa lakkoofsisaa jechuudha maqaa keessan suurri keessan noormaalitti jechuudha seeran bilbila keessaniin kaafattanii bakka ol kaawwachuu sirra jiraatu yookaan immoo hiriyoota keessanitti illee karaa telegiraamitiin illee haa ta'u ol kaawwachuu qabdu shiniin jedha. Sababni isaayyuu akka carraa jechuudha. Gadi baatanii suuqii wayiillee deemuu dandeessu jechuudha. Wanta isin mudatu beektanii maatiin bira jiraatanillee isin herguu danda'u. Gaafa kana jechuudha bilbila keessan keessa qabdu yoo ta'e akka carraa jechuudha. Poolisiin tokkollee isin qabuu danda'a. Wanti tokko isin mudachuu danda'a. Gaafa wanti tokko isin mudatu immoo bilbila keessan keessa baaftanii fuutanii itti agarsiiftu. Gaafa sana qabdaa jedhanii suuricha ilaalanii si bira darbuutii danda'u jechuudha. Kanaaf tokkoof immoo namootni maatii gaarii waliif taatanii kan jiraattan jechuudha. Jaalalaan jechuudha. Baay'ee kan isin jaalatanii maatii isin bira jiraattanii akka carraa ta'ee wanti tokko uumamuu danda'a jechuudha. Gaafa wanti tokko uumame namni jechuudha jaalatee waan rakkina tokko uumuu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu rakkinni tokko gaafa uumame waaqayyo sin oolcha. Waaqayyoon gaditti immoo abbaan of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Baatanii baduu dandeessu. Gaafa baatanii badda sana bilbila keessa fudhattanii yoo baatanii lakkoofsa paaspoortii keessanillee kanan biraa baafachuudhaaf akkasuma immoo iqaamaa keessanillee akka jechuudha seerrillee isin hin qabne jechuudha poolisii isaa ta'u yeroo baddanii namootatti bakka akka carraa illee hojiidhaan bira galuudhaaf kaatasuuni nama karaa deemtan bakka zim jettanii callisanii zimbiloo akkasiin seenee fi paaspoortii keessanis haa ta'u iqaamaa keessanis haa ta'u isa isin qabattanii deemtan sana bilbila keessan keessatti yoo argani amma ta'e furmaata isiniif ta'a waan ta'eef guyyaa rakkinaatii fi otoo rakkina keessa hin galin otoo namatti tolee otoo namatti mijatee jiru of qopheessuun gaariidha jechuudha. Maaliif biyya lafaarra jirra rakkinni hin jiru jechuu hin dandeenyu jechuudha. Wantoonni tokko tokko uumamuu danda'u jechaadha. Maatiidhuma nuti keessatti of gannee jiraannu keessatti gaafa rakkinni tokko uumame immoo akkuma jaalalli jiru jibbis jira wanta baay'eetu jira jechuudha obboloota koo. Kanaaf ofii keessaniin gatinaadha paaspoortii keessanii iqaamaa keessanii warri of harkaa qabdan isinitti kennanii suura kaafadhaatoo of hin amaninaa guyyaa tokko isinirraa fuudhuu danda'u waan ta'eef suura kaafadhaa isiniin jedha. Warri hin qabnellee akka carraa jechuudha yeroo fakkeenyaaf iqaamaa baaftan akka carraa yoo argitan yeroo haaressitanii akkasuma immoo paaspoortii keessanillee yeroo haaressitanii otoo mana qulleessitanillee namoonni manatti gatanii jiru jechuudha waan ta'eef namoonni ol kaa'anii yoo argitanii suura sawwaradhaatii ol kaawwadhaa isiniin jedha. እና ያኒ kiyya dogoggora jedhee yaadu dogoggora yoo ta'e immoo na of galchaa isiniin jedha. Maaliif mana yaalaa tokko yoo deemtan iqaamaa keessanii fi paaspoortiin keessa isin barbaachisa dhukkubsattanii jechuudha.
tarii jechuudha maatii bira jiraattan biraallee yoo baddanii akka carraa ta'ee jechuudha mana yaalaa deemtanii isaan deemtanii agarsiiftanii seentanii yaalamuu dandeessu. Waraqaa eenyummaa yookaan immoo iqaamaa fi paaspoortii hin qabdu jechuun eessatti iyyuu socho'uu hin dandeessu. Ati attuu yookaan attuudha siin jechuu yookaan immoo nama waan tokko balleessee biyya kana keessa seenee iyyuu siin jechuu danda'u jechaadha biyya jiraattu sana keessatti. Kana jalaa ooluudhaaf ogummaa sin barbaachisa siniin jedha naganna turaa baay'ee sin jaaladha yaada qabdan hunduma isaayyuu immoo koomentii jala kaa'adhaa dogoggora jiruuf immoo dhiifama baay'ee.